Barruun kun Ustaaz Ahmadiin Jabaliin kan qophaa'edha. Barruu dheeraa fi faayidaa guddaa qabaachuu isaa waliin namoonni hedduun bifa sagaleetiin nuuf haa jijjiiramu yaada jedhu waan kaasaniif nutis bifa sagaleetiin bifa armaan gadiitiin isinii dhiyeessinee jirra. Barruun kun xiinxala Iraanii yeroo ammaa kana irra jirtu irratti bifa bareedaa ta'een kan geggeesseef Iraaniin Gaazaa gargaaruun ishee karoorri duuba jiru maali yaada jedhu akkasumas namoonni hedduun Iraan irraa maal barachuu akka qabu biyyi keenya Itoophiyaan illee Iraan irraa maal barachuu akka qabu adda baasee nuuf kaa'ee jira. Barruu hamma xumuraatti kan ibsinii waliin turu an Naasir Haaruun mana keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa hojii keenya irratti nu deeggara nu faana tura. Iraan irraa biyyoonni garaagaraa maal hubachuu qabu? Barreessaan Ahmadiin Jabal. Ji'oota lamaan darban keessatti waraanni bal'aan Israa'elii fi Ameerikaadhaan Iraan irratti banamee oduu addunyaa irratti dursa argachuun xiyyeeffannoo hunda harkiseera. Akkaataan namoonni hedduun dhimma kanaaf qaban maaliyyuu yoo ta'e waraanni kun dhiyeessii boba'aa fi gaazii akkasumas cufamiinsa karaa bishaan irraa Hormuz irratti dhiibbaa inni uume manaa fi jireenya dhuunfaa namoota hundaa keessatti mul'achuu jalqabee jira. Dhiibbaan jireenyaa kan namoota baay'ee irratti yaaddoo fi gaaffii uumullee xiinxalaa fi dhiibbaa kallattii waraanichaa irra darbee dhugaa tarsimoo guddaa yeroo baay'ee dagatamuu hin qabne tokkotu jira. Innis haala Iraan irraa kan nuti hubannu jabinnii fi abbaan biyyummaa hawaasa tokkoo yeroo rakkoo keessatti kan madaalamu hidha hirkattummaa kutanii of danda'anii miila ofii irratti dhaabbachuu danda'uu isaati. Iraan waggoota 40 darban qoqqobbii walirra tuulame qofaatti baafamuu fi dhiibbaa ammayyuu irratti raawwatamaa jiru dandamachuu kan dandeesse kuusaa maallaqaatiin osoo hin taane seefii ishee qaratteeti. Akkasumas ogummaa uumuu irratti hundaa'uun ijaarsa dhaabbilee cimaa uumuu isheetiin biyyoonni Arabaa sunni tarsiimoo meeshaa waraanaa bitanii hidhachuu hordofan. Meeshaa bituun maamila nama taasisa. Meeshaa ofii hojjechuun garuu michuu fi jabaa nama taasisuu akka danda'u Iraan addunyaatti agarsiiftee jirti. Hayyoonnii fi dhiibba uumamtoonni biyyoota sunnii barumsa guddaa kan irraa barachuu qabu. Sababni isaas bilisummaan dhugaa kan argamu hidhaa sammuun yoo meeshaa bu'aa warra dhihaa hin taane hin hojjetu jedhu keessaa bahuun damee hundaan teekinooloojii, dinagdee, saayibarii fi ittisaa fi akkasumas dhimmoota abbaa biyyummaa ofii harka ofiitiin boocuu yoo danda'ame qofadha. Xiinxalli barruu kanaa biyyoota Musliima sunnii irraa ka'uun haa ta'u malee nuti Itoophiyaanonnis akka biyyaatti humni dhugaa bituu danda'uu keessa osoo hin taane hojjechuu fi uumuu danda'uu keessa akka jiru hubannee hirkattummaa keessaa baanee gara of danda'uu abbaa biyyummaatti bilisummaa guutuu qabaachuun imala nuti taasisnu ariifachiisuu qabna. Waa'ee Iraan ishee shi'aa taate ilaalchisee barnoonni balaaleffannaa kallattii aqiidaa fi manhajii isaanii irratti xiyyeeffate biyyoonni sunnii uummatnii fi mootummaan Iraan maal akka galmaan gahan maaliif galmaan gahuu akka danda'anii fi akkamitti akka galmaan gahan akka hin gaafanne ija isaanii kan haguuge fakkaata yookiin immoo seenaa rakkoo aqiidaa Iraan duuba dahatanii dhokachuu filataniiru. Biyyoota sunnii keessatti dhaabbilee amantii fi miidiyaalee isaaniitiin waa'ee jal'ina yookaan aqiidaan Iraan baay'ee dubbachaa turan. Namni xiyyeeffannoo itti kennes Iraan meeshaa fi michuu Yihoodotaa akka taate walitti bu'iinsi Iraanii fi Ameerikaa gidduutti argamuuf akka fakkeessii yookaan jecha qofaatti dhiyaachaa tureera. Haa ta'u malee dhugaan lafa irratti mul'ate warri Iraaniin qeeqaa turan sun ofii isaaniiyyuu deeggarsa Yihoodotaa fi warra dhihaatiin hirkattummaa keessatti kufanii of eegus ta'e warri nu eegu jedhan osoo isaan hin eegin hafanii dhuunfaanis ta'e waliin of danda'uu dadhabanii yeroo rakkatan argamaniiru. Dhugumatti jalqaba irrattiyyuu akkamittiin qaamni tokko dhimma jireenyaa fi nageenyaa isa dhumaa fi ulfaataa ta'e qaama isaan hin fakkaannetti nu eega jedhee kenna kan jedhu ofii isaatiiyyuu nama dinqisiisa nama gaddisiisas. Aqiidaa balaa qabuu fi madaallii keenya gareen shi'aa hundi madaallii quraanaa fi hadiisaatiin gostii fi sadarkaan isaa garaagara haa ta'u malee jallinni dogoggorrii fi hir'inni nuti fudhachuu hin dandeenye baay'een akka keessatti argaman homaayyuu shakkii hin qabu. Kan biraan yeroof yoo dhiisameeyyuu dhimma sahaabotaa irratti amantiin isaan qaban qofti baay'ee gadheedha. Rakkoolee kanaan wal fakkaatan beekuu fi beeksisuun sirriidha. Haaluma wal fakkaatuun waan isaan irraa barannu irratti qofa xiyyeeffachuun hir'ina isaa barsiisuun irraa of qusachuunis sirrii miti. Biyya yookiin gareen morminu tokko wanni nu ittiin madaallu madaallii aqiidaa yookaan amantaa qofa miti. Amantiin madaallii tokko haa ta'u malee madaalliiwwan qaroomummaa fi jabinaa biroon baay'ee. Biyyoonni sunnii dadhabina shi'aa qeequu irratti yeroo fixan. Iraan garuu of danda'uu humna uumuu fi ijaarsa irratti hojjechaa turte. Warri kaan rakkoo maalii qabu kan jedhu irratti yoo xiyyeeffatan isaan garuu maal ta'uu qabna kan jedhu irratti xiyyeeffatanii hojjetan. Har'a isaan humna ijaaraa jiru.
Biyyoonni sunnii baay'een garuu hirkattummaa keessatti kufanii xiyyeeffannoon barruu kanaa rakkoo Iraanii fi Shii'otaa tarreessuu osoo hin taane ogummoota isaan irraa barachuu dandeenyu jiraachuu isaa agarsiisuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ogummaa fi tarsiimoo qaama kamirraayyuu barachuu akka qabnu ifatti nu gorsanii jiru. Akkanas jedhanii jiru: al-hikmatu dallatul mu'min fahaythumaa wajadahaa fahuwa ahaqqu bihaa. Hikmaa yookaan beekumsi meeshaa mu'minaa jalaa badee lafa argetti isatu fudhachuuf irra caalaa mirga qaba jedhanii nu barsiisanii jiru. Ogummaan meeshaa mu'minaa jalaa badeedha yoo jennu diinni keeyyuu ta'u ogummaa fayyadamee bu'aa kan itti uume yoo argite nama sanirraa barachuu ni dandeessa. Madaallii humna dhugaa fi hidhaa hirkattummaa. Madaallii humna dhugaa fi hidhaa hirkattummaa. Ulaagaaleen nuti jabina qaama tokkoo ittiin madaallu baay'eedha. Qulqullinni barnootaa fi ijaarsi beekumsaa dhaabbatummaa qabu madaallii murteessaadha. Hawaasa saayinsii ammayyaa fi teekinooloojiin qaruun hirkattummaa hir'isuuf danda'u self efficiency madaallii guddaadha. Madaallii bu'uuraa biraan immoo yaada sirnaawaa system thinkingidha. Rakkooleen dhimmoota xixinnoo qofaan osoo hin taane bal'inaa fi karoora tarsiimoo yeroo dheeraatiin ilaaluu danda'uun dhaabbilee walitti qindeessuun ijaarsa qaroomummaatiif hiriirsuu danda'uun madaallii guddaadha. Sirna addunyaa haaraa fi jijjiirama jiru kana keessatti jabinni hawaasa tokkoo kuusaa maallaqaa yookaan qabeenya uumamaa badhaadheen qofa hin madaalamu. Qabeenya sana kaayyoo itti fufiinsa qabuuf fayyadamuu fi miila ofii irratti dhaabbachuu danda'uu isaa madaallii humna isaa isa dhugaa ta'eera. Biyyoonni sunnii hubachuu kan qaban maallaqaan meeshaa waraanaa bituun nageenya yeroo qofa malee humna waraanaa akka hin kenninedha. Abbaan biyyummaa dhugaa teekinooloojii alaa bitamu osoo hin taane beekumsa biyya keessatti uumamuu fi dhaabbilee cimaa qofaan waan dhufuuf qabeenya maallaqaa gara beekumsaa fi dhaabbilee qabeenyaatti jijjiiruu yoo hin danda'in yeroo hunda eeyyama warra biraatiin jiraatu jechuudha. Karaan dhiibbaa sanqata waggoota kurnan darban keessa turte irraa kan baratte dhimmi guddaan seefii ofii qaruu gatii inni qabudha. Kunis biyyoota sunniitiif barumsa tarsiimoo guddaadha. Kanaafuu qaama tokko yoo madaalu ejjennoo amantii keenya eeggachaa gama qaroomummaa fi jabina kanaan sadarkaa inni irra gahe xiinxaluun barumsa qabatamaatiif barbaachisaadha.